waatu kuyyaanne wayinte dhaqaadhaqee hinaafuu malee itti loluu malee karaan harkaa badee garuu biqiltuu baay'ee galatoomii utuutti hin jiraanne masmarraa haaraan hin dhufu ulfaadha. Galatoomin jedheen sababa kee booniyyeedhaan wal baruu kiyyaaf galatoomfachuu maammee koolaal dhaggeeffatu. Hojiin deemsa barbaada, kaayyoo barbaada. Ilaanirraa barbaadda kanaachi waan qorataan ittiin bu'in barbaadeetti biqiltuu qorataati intinaa jedhee nanni ise mee isi amma qorataan boniyyeef Maal faarsaa jirtare as teessee ammas teessee jannanni kanaan ittiin seenanu karaa ijoollee shawaa qofaanii jette. Qofan jenne garuu hin seenama karaa shawaatiin. Booniyye wanti kun anaafati seena keessaan mari'achuu wayyuure yoo akka kana ta'e. Wanta haqa baru waan mirkanaa'e tokko wanni kun garuu karaa keessattinis akkamitti akka mirkanaa'e akkamitti akka ta'e deemsa akkamiitiin akkasitti siif ibsuu danda'a. Namoota hedduu amma namoonni ijoollee shamarran shawaa kana fuudhan irra hedduu maal jedhu. Maal jedhu muhitii qabadhu biqiltu muhitii qaba. Ijoolleen warqee soddaa jirra. Satamma ergaatti ijoollee ergattu faasii dhaga'u. Ijoolleen jimmaa irra ani shamarran shawaa fuudhan. Amma namoota hedduutu maal jedhu beektaa bakka injiran Zirru sese kanaafuu jimmaatti heerumuu barbaadde jechuudha. Baay'ee wayyaati kanaafuu maammee barbaadde jechuudha. Maammee atis kanaaf biqiltuu dhiistee baga booniyyee wajjin wal barsiiftee jette. Booniyyee fuuchuuf sababa biqiltuun booniyyee bareede kanaaf iji kee amma booniyyee irra jira kanaaf achi gadi laaltaa jechuudha. Ati immoo kanaaf ija culcul gootaa jechuudha booniyyee. Boonii jaallatteere siitaa dargaggeessa qolee qottooti illee siitaa dhugaa siitaa booniyyee kanaaf oleedda inni Faransaayii yoo innoon qallate xiqqoo wayitinni dhiisi gamaamme malaaladhu laasa kanas yaawwaxxaa fakkaata kabbaade maccaanii kan biqiltuuti kan doktooraati. Okay, atau siifanii nuftee naanisoo siifuun naanis maammeen booniyyeen ganaan soba. Booniyyeen amma dhugaa seete culcul jettee eeggachaarti. Si ganaa dhiisi. Maammeen xawalwaallee ta'e bar. Duraan gaarii tureen amma xawalwaallee ta'e. Kabbaadi wayne balaachuu. Osoo haasofnuyi wannoo biqiltuun poolisii wayitii maaninni chaappaa wayitirra jiroo hojii wayirra jirti. Maayinni chaappaa poolisii fakkaata inni harma seerratti maxxanfameeru sun maalinni ijoo hojii wayii keessa hojjetti kabbaade. Wayne balaachuu miliquun amma ka'ar poolisii taanaan sodaadheen kabbaade poolisii makana sodaadhaawu ar. Maqaan kan kee dhugaa maammee dhuma? Maammee dhume. Wal qorachaa jiru. Maqaan kiyya kan dhugaa Huzeef. Garuu kana sirriitti beekan? Maammee. Wayii. Waa siinaa jedhu? Of course, hin dandeessu. biqiltumaa inni wanni nu dhagaa jirru kun akkam. Gammadde booniyyee. Dhaaba dhuguma. ችግር የለውም ማሜና ናፈበለይሰ ዋንቴ ፊ ረኮን ቀቡ ወሊገሌሽ አተከነና ሐቅ ኦኔ ከከሳራ ቦዳ ሐቅ ሲንጀ ነማ ማሜ ጀዳም እንቤት ሐቅ በቃ እትፉፋስ ለማን ዋጉር ነረክሲ ጊዜ ሜከ ነረክሲ ከባድ ወይኔ በላቸው ጉማ ሲድት ፈሪስም ዱጋራቢ ሲድት ፈሪስ ጋፈድሮ ነው ወጣ ቦደ ወለረተኒ ዱፊናኑ እንጀት ቦደ ወለተኒ ሀረ ወለረተኒ እሺ አንድሮ ማለት ግድ ማመን ተወልዋለ አገሌ ከል ካሲት ኮሲ ቦኒዬ ኮዋን የመንት ተዳጋው ፈኒ ረጋዳ ፈንበርባዳ ዋኒ ነምነኩን ወኒ ማሜ ከረገይ ዋኒ ነምነ ጎርነ ለትዴ ቤዱ ሁሳ እሺ ረኩካ እሺ ሱናካታ ቀባሲ ለቱንዳ ቀባቲ ወላሉ ደበር ቀባ
qabatti wallaluudha. Akkaataa qabatti. Ma Habib, sorry, ma brother. Biqiltuu afaanii wanni jeenka hin dogongoriinka. Tuni beta araba jala waan hin dhagaa'uuf natti barate maalish Habibti. Kalaama isaa yaa biqiltuu. Biqiltuu carraa kenniif biqiltuu carraa kenniif. Booniyyee carraa kennaa. Ay rakkoon qabu waan asiini. Waan inni dhaga'uu jedhee callaa. Warri dheen gaddaa sun na waa maaru waan ta'eef maamme obboleessa koo. Rakkoon qabu ishii. Giddella. Tuni si wal faarsaati dhaqeen xiqqoo si salaamataa deebisee jalaa qabeen. Itti jabaatu. Loonee qabaatti taa'itii sumarratti jettu waan jettu Maa kana maal ta'es hin taa'in deemi anasiin jedhee maal aarii qabda. Guma. Yoo aarii qabaachuu baatte taa'ii dhaggeeffadhu. Yoo dhugumaan hin jaallanne. Dhugaa maammee yoo jibbitee jettee taa'ii dhaggeeffadhu. Taa'ii dhaggeeffadhu. Faarsi amma booniyye. Maammeen obboleessin jibbamu garaa suni. Bakka taa'ii dhaggeeffadhu gara yoo. Maa akka qorataa gizee 4-5 gara tooyileettii kanatti si deddeebisa reekka kana. Hin dhuftaa sooftii fidda gizee tokko bishaan fidda gizee tokko immoo bakka qorataan hin taa'u gaafa waa hin kee ka'u. Isan ta'inatis taa'ii meeme. Qorataadhuma taatee birmuudhaan. Gallatoo akkanatti. Amma humnaatutti na jaallatti biraan beeka garuu an dhiisi. Dabaloodha. Booniyyee. Mee jedhi waan jechuu jette amma onneenis ka'ee nu dhaabbateeraanis sammuu keessatti seen godhee deemuuf ani aayidiyaati ittiin dhufte kana. Waa xiqqoo si waa afuurri wayisitti seeneeraa kan maammakkumoo akkam yeroo tija kee cuftu wanti Karaa yaadee gumaan booniyyee duruu wal beekna yoo xiqqaate waggaa tokko dura wal beekna wal beekuu akkamitti. Maalan tara gaaggaaree sinqaata fixxanii isa bilchaatee jedhe lakkaa obboleettii keenyaa ifa gochuu dhuftanii manaaf si walitti waammatanii. Bagadiif anasiin jedhee bagadiif. Yaada karaa jirti dhufaa jirteedhaan itti naa'imaa daqiiqaa muraasa qofaa. Canna qabne raguma afaan kee qabadha daraa booniyyee waa ayuutuu jettu yoodee. Kottu dhagaa nyaata. Biyyoo nyaata maallaa dhaga'u. Namni keessa boonaa dubbate. Ayyee booniyyee. Yaa rabbi sagaleen kee immoo gooftaa kan godhu gaanayyuu. Maammee Maamila turuu maara bara. Waa dullachatu qabamte. Astagfirullah. Wayi jaakettaan sirreeffadhee deebi'e jaarsa xiqqoo si jaarsa fakkaachuu wayyaa amma sagaleen booniyyee kuni. Silaawwaa jaarsaan. Kanatti hin farrisin ishii kanatti hin farrisin biyaansi guma. Ayyee booniyyee koo amma uummanni cannaqamanii erguuma yoo rabbiin sodaatte dhiisi booniyyee na dubbattu. Mi'a daraa jala hin dubbatu. Guys warri biqiltuu faarsaartan si jala dhaqaa faarsaa. Isin biraan qorataa jettan qorataa dhalachuu deebi'ee jira. Namni boodumaafuu baganaa barsanii gaayis biqiltuu miskiinna fardugaa dubbachuudhaaf takka nama miiteen beektu nama miidhuu miti naman itti siqe quuqeen beektu. Waa tokko biyyinaaf ragaadha yeroo itti qorataa biloo godhe dheessi karadhu yeroo qorataa wajjin dhiisee dheessi karadhu uummanni guutuun naaf ragaadha. Akka badina biraan jirre booni dubbadhati. Asa garagaltu goy asa laaltu. Ija keessa ahaa gooti guuran beektaa maammee kana. Maammeedhaan walitti dhufeenya qabdu. Waggaa tokko dura wal beekna. Waan akkamii si taphachiisaa ture duraan mee utuu siin as hin deebiin natti himi. የሆነ ደስ የሚል ሪሌሽን ነበር። Yaa rabbii kun mee xiqqoo si as gadhiisira sagalee keenya dhageessisi jedhara. እንደጋም biqiltuu yaami. Wataaddaratti waa himuu dhatte ijoollee saraatinyoota siitti waa himaa jirti mana keessaa kanaaf garagalte. Booniyye amma dubbadhu bakka asii dhiiseeramee waan maaliifaa si gorsaa ture maal sitti mataa ture maammeen kun ilaa kanatu.
Waa'ee keenya wajji waluma qofa wajjin haasofne guuma. Waa'ee koo sitti dubbatee beekaa kana dura. Inni waa'ee dhuma isaa. Guuma kun keenya keetii kun guuma. Kiyya isa namatti hin jiru kana. Isa namatti hin jiru. Bakka tole guys, intina guuma kana Facebooka guuma. Aha, peeji isa miti. Inni kun kan nama biraati, nama biraati. Isa kaan qabu. Sirreeffameera kunuudha, sirreeffameera dhuguma, sirreeffameera. Isa profaayilii jaakettaa diimaa qabu. Kunoo kanadha. Isa kan koosa kana ijee. Fooloo godhaamu ijoolleen warri biqiltuu jala jirtanus, warri boonigee jala jirtanus, warri maammee biraas. Mee peejii kan koo. Deemaati peejii guumaa shoo kana fooloo godhaa. Wallaahi nama jabeeffamuu qabu. Jedhu simboonsaa. Sim fayyadas. Nama jabeeffamuu qabu. Gumaan isa daasa Ameerikaati. Galatooma. Ayyee dhuftetti. Kottu maammee koo kottu addeebii kottu. Fachi sagalee. Yeeguma ati Ameerikaati. Ani bade. Eda gooftaa ko mangisti alama. Eda Ameerikaa teesseetu ijoollee walitti buuftu. Ani bare footoo isaan beekun ture mee anoo ijoollee gargaara intala tokko 300 gargaare. Ani eda gooftaa ko si warra birrii qabudha lammata sintiqwan. Inde ana Itoophiyaa teesseensi arrabsaa ture yu dhiifama gaa iqirtaa warra Ameerikaa. Kabbaad wayne balaachuu. Afaantu wannoona ta'a ture. Amma profaayilii isaa arginaan kiwun jedhe nan gaggabeela. Maal godhare? Booniyyeen dubbachaa jirti dubbadhu kaa. Guuma. Kabbaad. Lakkoofsa wal fakkaataa tuqi. Kuni beekaati ergama wayiiti biqiltuu laawaa. Booniyyee wanni isiin goggolataa jirtu kun isuma dhugaasa. Aduwa gadi buufi diddeeba. Hin shakkite. Garuu uummanni komentiidhaan hundi keessan yoo irra jirtan namoonni 105 kun meesheer godhaa gisee tokko taaptaa godhaa. Taappaabiin meeqarra akka jiru tokko taappaabiin kana. Akkuma garaas hin nyaaddu garuu wallaahi mataa nama nyaattu. Ishii waa kadhachuu nyaattu. Taaptaa godhaafi. Inna lillahi booni natti ergitetti bakka booni akkanii tiktokii irraa bahu nagootetti siinis deemaan jira bakka. Eenyushi? Biqiltuu itti argi. Astaghfirullah. Seegaarraan booni dubbadhu kaayii waan jettuun jedhi bismillaahi maala nama sitti gaggabee du'ee. Manni beemu maal ta'e kuma? Sabakaa isaati natti fakkaata. Okay. Eewwa irratti bilbilame yookaan? Irratti bilbilani. Irratti bilbilte. Jaartii qabaa? Ka qaaman bira jiru malee ka biraallee qabaa? Guys. Antaa baay'ee dhaba. Gumaan dhufee? Dhufeen jira, dhufeera. Maasa biqiltuu bira dhaqeetu yakka waan ati anaaf biqiltuutti waa wal fakkaataa ergitee wayii jechuudha saatalaayitii waan nutti erge akeekkachiisa wayii. Atimma guuma calluma jechuudha dhabdee maal tokkittii qofaati jaarsa biyyaati al tokko jallee jechuudha. Garaan na dide hayyee ishinan callisa. Wayyee lubbuu jirtaa habiibi akkamaati. Tiggisti asfalligaan. Asfalligaan. Wallaahi uummanni kun isuma dhugumaa waa walirraa qabame fakkaata. Ayyeeshi booniyyee itti fufammaa an sabareera bakka natto akka natto barbaade malee. Mami? Wayye booni. Ilame? Ayyee. Anasitti muudhaa deemuu natti himte. Dhageessittaa waan jedhu waliin jedhe biqiltu. Maal jedhani?
لا ولا كومنتي نما تناوين دبسات ريال سما بيمر سما Dhageenyanis. Baddeka guumaa baddeka warri jettan maalan badiriyaa wal fuusisuudha dhimmi kan koo wal jaallachiisuudha warra wal lolee jedhe wal biraa adda baasu. maal jedhani dhugaa rabbiin dhageenye wallahi. Guma dhugaa rabbii waliin fuuyisaa osoo hin taane piroofaayilii tiiktookii jalatti naaf fattaallee jedhii barreeffadhu. Isa wayyaa. Wallahi kuno amma warri isin awwaan dhageenye warri komentiidhaan guumaa baddeka nyaatamte. Warri jettan maa inni amma walan gadhiisisiisa warri guyyaa lama booda kottaa laalaa jira amma wal jaallanna jedhu waan. Rakkoon qabu. Gumaan wal barnoonni keenya waggaa tokko oli. Yaani asirratti wal beeknaa jechuudha. Haga isin nu beektan caalaa. Adda baasna jetti waan akka yaadullee sitti milkaa'u. Bonii Wayyee. telegiraamii daawwasii ergeera laal dubbisime al tokko. Bilbilli kan jira. Booda laltaayi. Anaafati kanas ta'aa jirruu fi wayi kaartoona wayiitti fakkaannaa jara kanatti moo